gada ya isa idile tokofa guyarra caasoolee isaa godinaalee Oromiyaa fi akkasumas akka biyyaatti jira waliin yaa'ii gaggeeffachuuf guyyaa kan inni waamicha taasise beekamaadha. Yaa'ii kana ga'uu keessaniif baga gammanne isiniin jennaa baga gammaddan. Nuuf kalchaa nagaan nu galcha nagaan nu galcha amma sababii nu abbaas dogoggoran nu abboole guddaa nu haa bulchu xiqqaa nu haa guddisu biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu mee Waaqayyo mee Rabbii caffeen Tuulamaa caffeen Booranaa mee Oromoo walitti qabbaneessi Waaqayyo walitti nu haa qabbaneessu sagalee tokko nu haa godhu onnee tokko nu haa godhu biyya nageenyi keessatti bu'ee waatiin guddattee ijoolleen guddattee guddaan bulee beekan hojjetee qotee bulaan qotatee keessatti badaan Waaqayyo nu haa godhu Waaqayyo nu haa godhu nus kunoomee hanneetii nuti hojjennee guddannee xaaraa jirra hojii keenya kana Waaqayyo fiixa nu haa baasu nu haa dagaagsu abbaa biyyaa nu haa godhu abbaa biyyaa nu haa godhu Finfinneen handhuura keenyaa Finfinnee keessatti Waaqayyo nu haa dagaagsu beekaa keenya barataa keenya Waaqayyo mee haa tasgabbeessu Waaqayyo nu dhagaye ana wallaalee Waaqayyo taa guutu gadaan babbeeku. Kolcha Waaqni nagaan nu bulchu nagaan nu bulchu walii galtee nu haa kennu tokko nu haa godhu nageenya nu haa buusu waltajjii nagaa nu haa godhu walii galteen keenya cimee itti fufu nu haa godhu waltajjiin keenya waltajjii nagaa waltajjii badhaadhinaa nu haa godhu dogoggora nu bulchu walii galuun kun walii galtee itti fufu nu haa taasisu nageenyi Oromiyaa keenya guutuu Finfinnee guutuu nu haa godhu nu haa buusu nagaa nu haa buusu ka dogoggora Oromoon isaa tokko ta'u wala beeku wala barru rakkoo namichi kun nuun irraa haa bahu Oromoon wala haa gahu wala haa gahu gara babbii keenyaatti isin deebisna jechuudha ergaa baga nagaan dhuftanii kan isiniin biraan ga'uu yookaan baga nagaan dhuftan isiniin jedhu pirezidaantii waan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa obbo Sanyii Dafuu anaa dhufu isiniin jennee gara waltajjiitti amileedha. Filatama akkam jirtu duraan dursee kabajamtoota fi jaalatamtoota gaggeessitoota caasolee keenyaa kan taatan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaatiif bakka buutanii kan dhuftan adda keessan baga nagaan dhuftan anaa dhufuun isin jechuu barbaada. Taasisuudhaan gaggeessitoota lakkoofsan sadarkaan lafa keenyee kan yaammanneef ka'umsa. Miseensonni mana marii kan jedhamu manni marii hunduu amma yaamamutti kun jalaa waan laalamu qabu hunda laalee akka deemamu akka socho'u ittaansee akkamitti mana marii ta'e sadarkaan gadi buunee sirriitti gadi deemuu qabna. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa akkuma beektan ji'a 5 irraa asitti wal agarree ture. Yaa'ii kanan dura ji'a 5 irraa gaggeessan irratti laastikii irra teenyee galma gamasii keessa teenyee kadhannee teenye. Har'a immoo ogguma siin kan galme kun maal urgaa caffee urgaa moo mootummaa urgaa moo waradaa urgaa caffee kara galma mana marii waldaa dargaggoota caffeetiin baga nagaan dhuftanii galmi kun ammaan booda bifa kanaan teessoo mataa keenyaa guuttannee kireeffannee oduu ta'in ergifannee oduu ta'in bifa kanaan kwaalitii kanaan galmi kun kan miseensota mana marii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaatii fi akkasumas immoo kan gaggeessitoota sadarkaatti argamanii qofti kan itti fayyadamanidha jechuudha. Kan keenya qabeenya keenya jechuudha. Ji'a 5 irraa aadannu maal jennee aadannu? Maal jedhanii isiniif aadannu? Inni allaa jedhamoo jennu
inni alla jedhamu jiru. Marsaa lammaffaa irratti dhaaleetan walgahii asitti siyyaama malee oduun hin dhaalin walgahii jedhamu maal ta'u jedhu hin taasisu. Dhaaluu bira dabarree waan hundaa sirreessinee keenyummaa mirkaneeffannee itti gallee keessa teenyatti siyyaamne baga gammadde. Injifannoon waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala injifannoo keeti. Ciminni sanyii keessan, jabeenyi koo keessan kan koo miti. Isinoo achi jabaattan waan hojjetina. Yoo dandeessan sagaleedhaan nu gargaartu. Yoo dandeessan akkam yoo dandeessan hojiin nu gargaartu. Yoo hin dandeenye sagaleedhaan nu gargaartu. Yoo hin dandeenye immoo callisuudhaan nu gargaartu. Callisuudhaanis nama gargaaruun gargaarsa moo gargaarsa miti? Calli jechuunis gargaarsa guddaadha. Gadi ba'anii iyyuun jeequmsa, tumsa diinaa ta'uudha ibsa. Kanaaf waldaan dargaggoota caffee jaarmiyaa guddaa, jaarmiyoolee gurguddaan kan hin dandeenye hunda dandeenyee keessa dabarree jira. Qormaanni gurguddaan jiraatu irra qormaatota hunda gara carraatti jijjiiraatti itti fayyadamaa dhufu. Saniin alatti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa 2016 irratti maal karoorfate, maal hojjetamoo an dhufe irratti maal hojjete. Targeetti goonee kan kaan dhimma mana jireenyaati. Bifa kanaatiin akkamitti deemna? Dirrisni yeroo marasa ibiddarra nama dhaabu, boombiirra nama dhaabu, dubbiirra nama dhaabu, gabaa salphinarra nama dhaabu, yeroo marasaa nu salphisa. Gab jettee deemu garuu waa hunda galteefidha. Isinis gab jettanii waamicha dhageessanii eeggatanii dhufuu keessaniif galata guddaa qabdu. Baga nagaan dhuftan irra deebi'ee anaa dhufu siin jechuun barbaada. Kana taasisuudhaan dhumarratti kan fagoo jiru viidiyoodhaan daawwattu, dhumarratti sadarkaa sagantaa dhumaa jettee kan naaf qabattu daawwannaa mooraa kana keessatti erga miira darbee walgahii gaggeessinee daawwattanii deemtanii asitti immoo maaltu jijjiiramni jira, maaltu guutamee jira mooraa kana keessatti kan jedhu immoo isa TikTok irratti isa miidiyaa irratti argitan qaamaan immoo hin daawwattu jechaadhaan galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa jabaadhaa. Sagantaa keenya itti aanutti kan dabaru ta'a jechuudha. Sagantaan keenya itti aanus caasaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa kan akka caasaa hoolotaa, caasaa hamboo, caasaa leemman gabaasa qopheessanii jiru. Gabaasa isaanis immoo aandureedhaan kan isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Caasaa hoolotaa gara fuulduraa gabaasa qabatanii jirtu. Tolee jarraa kana jechuudhaaf guddaa galatoomaa jechaa hundi keessaniyyuu akkam jirtan naguma. Ani maqaan kiyya Margaa Dheeressaan jedhama. Hojii gaggeessaa damee hoolotaa irratti akka damee hoolotaatti hojiiwwan hojjetamanii jiran muraasa isaan irraa sin dhageessisuudhaaf kan achi as ba'e jechuudha. Akka damee hoolotaatti hojiiwwan hojjetaman keessaa kanneen gurguddoo ta'an akka fakkeenyaatti inni tokkoffaan waldaan kun waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa damee isaa banatee hoolotaa irratti kan jalqabee tureera. Turus gara waggaa lamaaf akkas yeroo jalqabeeyyuu keessaa hojiiwwan muraasni naannoo sanatti akka waldaa kanatti yookiis immoo achi maal qabaa kan jedhu sin dhageessisuudhaaf achi as ba'e. Yaa ta'u malee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa akka magaalaa hoolotaa keessatti miseensota isaas akkuma jiruun miseensotas qaba. Miseensota gara 900 olii kan inni achi jiru dhiiraaf dubartoota magaalatti ammaatti kan jiru jechuudha akka damee keenyaatti. Haa ta'u malee hojiiwwan hojjetaman keessaa lafti misooma yookiin riizoortiidhaaf ta'u yeroo jalqabaa achirratti lafa riizoortiif gaafatamee ture. Kan gaafatamee jiru keessaa yeroo jalqabaa diizaanii yookiis piroopoozaalii isaa dhiyaatee ture. Isa keessaa kaaree 3,000 gaafatamee ture. Kaaree 3,000 gaafatamee ture keessaa asii ol dhiyaatee achi yeroo deebi'u irratti immoo murtiin itti laatamee jiru suniin murtiin sun maa inni isa gaafatame sana dhaqee deebi'ee Oromiyaa murteesseera.
kan nuuf laatame xalaan kan nuuf laatame kaaree 3,000 kanaanii agayi yookiis immoo ji'a gimboot keessa jechuudha caamsaa keessa ji'a salgaffaa gaafa 14 xalaan kan nuuf laatame innis immoo kaaree sanaan odoo hin ta'in riizoortiif kan gaafatamu yoo xiqqaate labsiin biyyattii kaaree 7,500 hanga 9,000 kan jedhudha. Hanga 10,000 ta'uu danda'a. Sana wajjin chaalenjiin yoo jiraateyyuu adeemsi asiif sana gidduu yoo jiraateyyuu amma kan nu laatame lafa sanarraatii abbaa qabeenyummaan xalayaan fudhannee kaartaan itti hojjetame abbaan qabeenyummaadhaanis nuuf kan mirkanaa'e lafti sunis bal'aa ta'u malee kaaree 3,000 sana tun ta'in gara hektaara 9 wayiitti kan hiikuni waldaan kun gibira bara kanas kaffaltee kaasaa lama sanas kaffaltee lafti itti fufamee jirus waan ta'eef inni kun akka gammachuutti waan ta'uuf gara kaaree 3,000 irraa gara hektaara 9 wayiitti kan hiiku nuuf eeyyamamee jira. Isa kanaaf illee mooraalii jara sanaaf laattanii barbaachisan jedhudha. Amma iddoo sanarratti dallaan itti atiramee karaa meeshaan gurguddaan galuu danda'u dildillis akkasuma amma dhakaan buuraa taa'uudhaaf seenuudhaaf makiinaan gurguddaa waan seenuu fi isa sanarratti ce'umsa daandiin bishaanii waan jiruuf isarrattis hojjetamaa jira. Adeemsa kanarra waan jiruu fi gabaabumatti sun kan nuyi jedhe nagaa sakaan immoo gara xumuraatti marsaa sattaanuun bal'inaan qabannee isinii dhiyaanna jalaatuma. Ittaan sumaan caasaan Amboo gabaasa isinii dhiyeessa jechuudha. Caasaa Amboo hojiiwwan gurguddaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa akka caasaa keenyaatti hojjete muraasa isaa yoo ibsu hubannoo uumuu fi dippiloomaasii adda addaa irratti hojii ijaarsaa irratti hojii dhiyeessii irratti hojii baruuf barsiisuu irratti haala galii baasii irratti qabeenya dhaabbataa waldaan horate irratti kan gabaabsee wantoota mata duree ta'an kana jala irratti isiniif ibsuudhaan yaala. Keessumaayyuu hubannoo uumuu irratti karaa pirezidaantii waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jalqabaaf jecha nuti waan ol guddatu irraa kaanaa jedhuun miseensota waldaa keenyaa caasaa keenya jiru waliin ashaaraa magariisaa 2,000 bituudhaan magaalaa Ambootti bifa bareedaa ta'een yeroo rakkisaa keessa akka dhaabbatu godhameera. Kun ka'umsa godhamaa turedha. Dhaabbiin ashaaraa magariisaa kunis suuraan kan deeggarame bifa kanaatiin kan dhaabbate jechuudha. Hubannoo uumuu irratti akkasuma marii miseensotaa waliin godhameera. Waltajjii miseensotaa hubannoo uumuu ilaalchisee marsaa 3 magaalaa Ambootti galma yuunivarsiitii Ambootti walgahii marsaa 3 godhameera. Kunillee yeroo walgahii godhamu akkuma mul'ataa jiru. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akka caasaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti hojii hojjetame akkaataa hundeeffama waldaa keenyaa irraa ka'uun bara 2013 hanga ammaatti bulchiinsa magaalaa Ambootti karaalee adda addaatiin hojiin boonsaan hojjetameera. Sadarkaa bulchiinsa magaalaa Ambootti kaayyoo waldaa keenyaa hubachuu dadhabuun dhiibbaa guddaa kan ture caasaa mootummaa bulchiinsaa gandaa irraa hanga bulchiinsa godinaa fi waajjira kantiibaa waajjira paartii waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa pirezidaantii waldaa keenyaa fi cimina koree caasaa Ambootiin wajjin ta'uun hubannoo waa'ee waldaa kanaa fi kaayyoo isaa hubachiisuun waliigaltee gaarii irra gahamee waldaan kun akka lafa qabatu godhame. Kun hojii hubannoo uumuu faana. Dippiloomaasiin caasolee mootummaa faana godhame bifa kanaatiin siyaasa faana wal qabsiisuun wantoota garaagaraa haalli siyaasa hiriyaa keenyaa xiqqoo rakkisaadha. Dargaggoonni gaafa waa qabatanii dhufan amma hubatu kan jedhu isinuu beektu. Isa kana garuu akkamittiin waa'ee waldaa kanaa akka isaan hubatan dippiloomaasiin gama gaggeessitoota koree dargaggoota ta'anii muummee irraa dhufa wajjin pirezidaantii keenya wajjin dippiloomaasii abbootii qabeenyaa qaama mootummaa isaa wajjin uumuudhaan waa'ee waldaa kanaa mari'atan. Waldaan keenya dhiyeessii midhaanii yuuniyeeniif akka dhiyeessuuf dorgomee kan darbe irratti akka caasaa keenyaatti caasaa godina Shawaa Lixaatti haalota mijeessuun namoota midhaan qaban dubbisuun hanga midhaan waldaaf akka dhiyaatu godhamaa tureera. Xaafii kuntaala 300 haga yoonaatti waan dhiyaate ta'uun kuntaala 343 fi qamadii kuntaala 100 waliigala midhaan kuntaala 443 bakka mankuusaa waldaa keenyaa jamootti dhiyeessuun danda'ameera. Kun dhiyeessii faana wal qabateeti. Baajata barbaachisu waldaanis ramaduun bittaa midhaanii magaazanaaf akka amma argine kanatti illee bitamaa ture. Akkasuma kaka'umsa waldaan hojiif qabu ilaaluun bakka gurgurtaa muduraa oolu buufata konkolaataa fuuldura naa kutaa tokko kennuudhaan bifa amma mul'ataa jiruun gamoo sana buufata konkolaataa fuuldura
irratti kuduraa fi muduraa shunkurtii kan dhiyeessaa ture achitti hawaasa keenya illee gati gadi bu'aadhaan yeroo namni shunkurtii yeroo sana yeroo nu dhiyeessinu naannaa qarshii 23 ture nu dhiyeessine sababa keenyaan guyyaa lama tombolii shunkurtii 10 namatti galchanii waldaan caffee hojii hojjechuu isaa mirkaneeffatanii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan namatti toludha. Shunkurtiin dhufatti illee akka kufuuf yaalii godhan nuufii keenya miseensa keenya baafne alatti baafne akkuma mul'ataa jiru kanatti dhiyeessine dhugatti baduu qabu jennee hojii bareedaa kana hojjenne jechuudha. Bifa kanaatiin kanas ta'e sana garuu waan dhiyeessine sana akka gurguramee galiin galu godhameera. Kun marsaa afuriif shunkurtiin nu dhiyaate galii isaa maali isaa baankii ani irratti galee jechuudha. Hojii baruu barsiisuu sadarkaa kolleejjiitti yoo milkaa'u qabaateyyuu isuma bu'uureeffachuun yeroo ammaa kana bakkaa fi meeshaalee barnootaaf oolan osoo hin qisaasessin itti fayyadamu mana barumsa oolmaa daa'immaniif sadarkaa tokkoffaa caffee jechuun of dandeenyee eeyyama guutuu fudhachuun banuu danda'ameera. Hojiiwwan mana barumsaa keessatti bara kana hojjetaman tokko tokkoon yoo ibsuudha yaallu hojii mana barumsaa keessatti hojjetaman haaromsi kutaalee barnootaa 8 fi biiroolee 3 kutaa boqonnaa daa'immanii tokko mana nyaataa tokko keessa isaa dafaa hanga girgiddaa isaatti chaakii fi halluu dibuudhaan haaromsineera. Mooraa mana barumsaa keessatti hawwataa akka ta'uuf fakkiiwwan barnootaaf oolan kaasisuun miidhagfameera. Teessoowwan barataa kutaa tokko hanga 4 irra taa'an haga 60 suphameera. Bishaan galchisiisuun akkaataa barataaf ta'utti diriirsuun roottoo sirreessisuun hojjechiifameera. Wantoota barbaachisu hunda mijeessuun maatii barattootaa hooggantoota waajjira barnootaa fi gaggeessitoota waajjira muummee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhufanii waliin sagantaa baniinsaan raawwatameera. Hojjettoota mana barumsichaatti qacaraman akkaataa qulqullina qabuun qulqullaa'ee hojjettoota 18 akka qacaraman ta'e. Keessumaa namoota jijjimoo ogeeyyii piroofeesaroota kan ta'an barsiisota yuunivarsiitii qoree waldaa keenyaa ammaa achi kan jiranii isaan ogummaa isaanii nu gargaaranii namoota waan qulqullina qabu waan qulqulluu jechuun waan qulqullina qabuun adeemuun barbaachisaadha kan jedhu sadarkaa bareedaa ta'eetiin aga namoota 18 keessuma carraa miseensa qofa kan jedhu illee xiyyeeffanne. Sababni isaa namni kamiyyuu boru miseensa waldaa kanaa ta'uu danda'a. Kanaaf dargaggoon Oromoo dhimmichi dhimma waluuti. Inni kun bineensaa, inni kun miseensaa dhimma jedhu hiikamnu namni ogummaa isaatiin nu tajaajiluu qaba malee nuyi miseensa irratti yoo xiyyeeffanne kufaatii fiduu danda'a kan jedhu giddu galeeffanne carraa banaa goone miseensonni namni kamiyyuu ogummaa sana irratti hirmaatee akka hojjetaa ta'ee sitti qacaramu carraa kennine jechuudha. Keessumaa miseensa hojjetaa achi ta'ee kan qacarame nama 3dha. Kanarraan kan hafe barsiisonni haga qulqulleessitutti jechuudha. Miseensa maliidha jechuudha. Kanaaf kun carraa hojii uumneedha. Kanallee akka magaalaattis haa ta'u akka waajjira barnootaattis baay'ee hojii kanatti gammadanii akka jiran jechuudha. Kun waan bareedaa. Keessumaa daarektera tokko barsiistota keejii 4 gargaartuu 4 barsiisota gireedii yookiin kutaa barsiisan 4 waardiyyaa 2 qulqulleessituu 2 koordineetara tokkoo fi hojii gaggeessaa tokko waliigala 18 qacaruun hojii bareedaa hojjetamaa kan jirudha. Barattoota baay'ina 335 amma kun gabaasti nu dhiyaachii ji'a tokko dura kan qopheessinee turedha. Amma 350 barataan beekamu jechuudha. Iddoo biraa baasanii akkaataa nuti hojii kana hojjechaa jirru arganiitu akkaataa nuti xiyyeeffannee barsiisu keejii keessumaa keejii ijoolleen baratan ingiliffa isaan haasaan afaan waan nama qabachiisu jechuudha. Tokko jedhanii keejii kan jalqaban baratan. Kanaaf kana arganii hawaasni wal keessa jiraata. Daa'ima iddoo biraa baasanii mana barumsaatii baasanii iddoo keenyatti fidaa amma jiranitti jechuudha. Bakka agarnu hir'atutti hojii bareedaa hojjetaa jirra. Kun barattoota ammaa kanaa kan qabnu. Meeshaalee barnootaaf oolan hundi akka dhiyaatuuf ta'eera. Keessumaa meeshaalee barnootaaf oolan waldaan kisaaraa keessa galeetii bu'aa kan buufatu isa boruuf hojjeta waldaanii baarolee akkasuma odeessaa wantoota barbaachisu barataa waan barbaachisu haga yuunifoormiitti nuti ofii keenyaati dhiyeessii gatii madaalawaa ta'e shurraabii asitti dhiyeessii dubbisnee keessumaa yuunifoormii ofii keenya dubbisnee foriin achi keessumaa warra asii gaggeessitoonni pirezidaantii deembeessiin ofii keenyaati tokko annuwaansiidha mana barumsaa keenya jechuudha. Kanaaf akka nuyi dhiyeessinee fi gatii madaalawaa ta'e gatii 850 yuunifoormii jechuun baay'ee waan ijaaramne jechuudha. Kanaaf dhiyeessinee waan hawwataa waan waldaa keenya fakkaatu tokkoffaa yuunifoormii gaafa banaa godhan waan mana barumsaa sanarraatii gargar ta'a jechuudha. Wal fakkaataadha garuu magariisa ta'ee magariisti gosoota baay'eetu jiru. Kanaaf jecha nu yoo dhiyeessineef wal fakkaataadha. Waan wal fakkaataa gaafa godhamu waan bareedaa waan ta'eef ofii keenyaan dhiyeessuufii qaba
waan jedhuun illee dhiyeessineef jechuudha. Teessoo laastikii keejii 220 fi minjaala 60 bitameera. Kana waldaa tasiiti wantoota barbaachisu dhiyeessii dabtara meeshaalee biiroodhaaf barbaachisan wantoota barbaachisaa asiiti isteeshinarii naannoo bitamee kallattii barbaachisuun akka hojii eegallu ta'e jechuudha. Rakkooleen nu mudatanis turan. Rakkooleen nu mudate maalidha? Caasaalee mootummaa biratti dambii hubatamuu qabuudhaan akka sassaabummaatti ilaalamu hanga qoreewwan caasaa fi qaama mootummaa keessaa namoota nu deeggaran hidhamanii itti gahameera. Kun rakkoo guddaa nu qabaa turedha. Wanta caasaa biraarraa hin turre ololaaf burjaajisi guddaan diigamsa waldaa kanaadhaaf turedha jechuudha. Ka'umsa guddaadha keessumaa daldalli keenya beektu waan ta'eef baay'ee waan kamiif iyyuu ka'umsa jechuudha. Diiguufis ijaaruufis waa hundumaa fi keessumaayyuu wantoota kanarratti garuu wantoota tiimiidhaan socho'amu irratti baay'een dureedha. Kanaaf burjaajisa guddaa ture jechuudha waldaa keenya keessatti yeroo pirezidaantii keenya mana sirreessaatti qabamanii turan wantoota baay'eetu ture beektu waan maqanaa fi godhamuun barbaachisu. Onkoloolessa 23 qoree caasaa osoo hin beekin miseensota waldichaa keessatti galmaa'anii jiran burjaajessuuf bakka istaadiyeemii Ambootti waamicha godhamee ture. Ta'us hin milkoofne qoree caasaa ta'anii osoo jiranuu kaayyoo waldichaa amma yaadan milkeessuuf hojjechuun osoo malu akka hin milkoofne namoota ijaaruun kufaatii waldichaaf yaalii hedduu godhamaa ture. Kunis seera waldaa cabsuun sagantaa waltajjii miseensotaa waldaa kan waldaan hin beekne miseensota burjaajessuu fi duula maqaa balleessii walitti qabuun mariisifamaa ture. Ta'us hin milkoofne. Akkaawuntii waldaa cabsanii saamuuf yaaliin godhameera. Ta'us hin milkoofne. Miseensota caasaa sanaa fi caasaa birootti bilbiluun kufaatii fi diigamsa waldaaf yaalii gochuu bira darbee namoota piitishinii mallatteessisuun himannaa waldaaf hanga komishinii hojii gamtaa federaalaa deemamaa turameera. Kunis hin milkoofne. Qoreewwan caasaa jiran waldaa kanaaf kan of kennanii hojjetan irratti yaaliin garaagaraa godhameera. Kunis hin milkoofne jechuudha. Hanga manaatti illee manatti galuutti illee karaatti deemuutti illee waan baay'eetti doorsifamneera jechuudha. Kun kaayyoo waldaa kanaa imaanaa dhalootaa ijaarama dargaggoo Oromootti waan amannuuf amma kana waan wanni miti. Wanti dhugaan immoo dhugaan kallattii malee hin jirtu jedha Oromooni. Isa kanaaf cimsinee amma yoonaatti qaqqabsiifneera jechuudha. Cimnoonni turanis turan keessumaa cimnoonni turan hojii hojjetamanii ala kaayyoo fi mul'ata waldaa kanaa jalqabuma akka fudhannee caasaa kam dura gadi buusuun namni isaa laallatuu fi kan itti amanu hundi akka duukaa hiriiru godhamaa ture. Sammuun namoota baay'ee siyaasa miidhamaa waan tureef jechaa fi gochaan adda addaa waldaa keenya mudateera. Qoreewwan caasaa muraasti isaanii dandamachuun akka lafa qabatu godhamaa tureera. Kun cimina qoreeti jechuudha. Galma waldaa kanaa waan beekuuf tokko itti hidhameera. Qoreen achi jirus namoonni achi jiran itti hidhamneerra, itti arrabsamneerra, itti doorsifamneerra, saayikolojiitti miidhamneerra. Kun ta'ee osoo jiru burjaajinsi hedduun jiraatuyyuu hojii nutti kenname galmaan ga'uuf hojii biroorraa bilisa ta'uun of kenninee hanga har'aatti hojjechaa jiraachuun keenya cimina keenya jenneetu amanna. Galmi keenya maal akka ta'e galmi keenya mul'ataa fi kaayyoo waldaa caffee hojii gamtaa waliigalaa milkaa'ee arguudha galmi keenya. Miseensi waldaa caffee kan ta'e hundi diinagdee keenya ga'uumuudha galmi keenya. Alaabaa waldaa caffee ol kaa'amee mul'isuudha galmi keenya. Fallii fi malli biyya kanaa waldaa caffee bira akka ta'e gochuudha. Kuni galma keenyadha. Oromummaa dhugaa magaalaa Finfinnee keessatti dhabamsiisuudha. Kun galma keenya isa guddaadha. Horaa bulaa galatoomaa. Jira resoursiin jira, potentiaaliin jira, namoonni jiru, cheeniin ni jira. Koofiin irra guddaansaa warra biyyoota alaati, warra buna daaku, warra paakii godhu, warra vaaliyoo aaditti godhu fayyadamu. Ibiniif suma biyya kana keessa jirullee fayyadamuudhaaf hanga tokkotti deemuu qabaanna. Nuti addunyaarraa shanaffaadha. Biraazilii tokkoffaa, lammaffaan Veetinaamiidha. Jara kana akka Afrikaatti immoo tokkoffaa taanee addunyaa buna parsantii 4.3 dhiyeessina. Kana keessa gallee fayyadamuu ni dandeenya kan jedhudha. Biyya keenya keessatti qonnaan bultoota miliyoona 5 buna keessatti hirmaatee jira. Qonnaan bultoota miliyoona 5 keessaa miliyoonii 3.4 natti fakkaata naannoo Oromiyaa keessa kanarra bobba'anii jiru jechuudha. Harkarraa qabna jechuudha. Harkarraa qabna kanarraa fayyadamuu dandeenya. Bara 2018 gidduutti naannoo Oromiyaa qofaa keessa parsantii 64 dhiyaate kan hafe naannoo Kibbaati.
Gambeelaan parsantii 2 wayii qabu xiqqoodha baay'ee. Bunni keenya ka Arabikaa koofii waan ta'eef baay'ee jaallatamaadha. Akka addunyaattis kan warra biraa roobustaa kan jedhamudha. Sun heddumina gatii mi'eenya hin qabaannedha. Gabaas illee keenyuma qabaa jechuudha. Gabaas keenya qaba. Sanarra rubee immoo vaaraayitii adda addaa qaba waan ta'edha. Akka addunyaatti illee gabaan Arabikaa koofiidhaaf jiru parsantii 63 kan warra biraa caalaa. Kana ni fayyadamne innee itti deemamuudhaaf eeyyamni bahee jira. Nuti paartii sanaa ta'uu qabaanna. Oomisha bunaa gosa adda addaa jira biyya keenya keessa. Buna Harar yoo fudhattanii ilaaltanii akka addunyaatti buna jaallatamaadha, buna tokkoffaadha. Garuu ammaanti isaa baay'ee xiqqoodha. Ammaanti isaa baay'ee xiqqoodha. Inni amma gaarden koofii jedhamee beekamu isaa fooresti koofiin beektu sinis Jimmaa Ilubaaboor keessa kan jiraatudha. Samii fooresteenis naannoo sana naannoo kibbaa keessas ni jira. Jarri kun waluma duraa duubaanii akkuma oomishtummaa garaatiin wal caalu jechuudha. Vaaraayitiin koofii Itoophiyaan qabdu biyyi kun qabdu kana keessaa ala caalaan naannoo keenyatti argama. Yoo argitan ta'e asirratti Harar, Jimmaa A fi Jimmaa B jedhamee beekama. Warra buna irratti hojjetanu Jimmaa A isuma Jimmaa B immoo Ilubaabooriidha. Ilubaaboor kun jedhamu akka addunyaatti biraandiin qabu Jimmaa B jedhamee beekama. Lemmu jedhu Naqamte jedhu maqaa addunyaan nuu kennedha jechuudha malee nuti biraandii goonetti hin deemne Ergaa Caffee, Kafaa, Koccaree, Gujiin jedhamu buna biraandiidhaan baay'ee beekamaadha. Baay'ee beekamaadha. Keessumattuu Harar, Ergaa Caffee, Gujii yeroo ammaa maarkeetiilee liid kan godhanudha jarri kun maarkeetiilee liid kan godhanu piraayisii guddaa kan qaban jechuudha. Jara kanarratti amma biraandii gochuudhaaf Caffee waldaa dargaggoota isaatiin buna kana vaalii cheenii isaa keessatti bobba'uudhaan hojjechuun ni dandeenya hojjechuus qabna kan jedhudha. Yaa koofiin bunni gosa lamaan dhufa gaafa naashinaal maarkeetitti achi adeemu gosa lamaan dhufa. Tokko miicamee dhufa, tokko immoo akkuma kanatti gogsamee dhufa. Inni gogsamee dhufu kun parsantii 95 qaba. Biyya keessatti inni miicamu parsantii 5 qofa xiqqoodha hedduu baay'ina hin qabu jechuudha. Baay'ina hin qabu. Isa kana irratti namoonni hedduun irratti bobba'anii warshaaleen adda addaa akkuma argitan naannoo Oromiyaatti naannoo Kibbaa keessatti Gambeelarraas ni jiru. Oromiyaan kayaa beekamaadha bal'inaaf liidii wala waan hundaaniyyuu as keessatti kooppareetiivii hedduu jiru. Oromiyaa Coffee Farmers Union namoonni beektan jiru. Baay'ee jarri keessa deemanii hanga biyya alaatti ekspoortii godhu. Taaddasaa Masqalaa namni beeku jira, hangaruu argeen beeku. Baay'ee beekamaadha waa'ee koofii irratti. Koofii naannoo Oromiyaa irratti jechuudha. Nutis gara sanatti deemaa jirra. Gara kana wajjiniin hojjechiistoos walirraa sheerii gochuudhaaf gara sanatti deemamaa jira. Yaa kun koofii piroosingii isaatti sinumatti argisiisuuf waan malee hedduu amma kana asitti barbaachisaa miti garuu maarkeetii isaa keessatti koofii maarkeetiin akka addunyaatti bal'aadha. Gabaan isaas akka addunyaatti was determinedha. Gabaan nuti koofii kun biyya keessatti waan murteessu miti waan ta'eedha. Gabaa jiru kanarraa parsantii xiqqaadha kan argamu. Baay'ee parsantii xiqqoodha kan nuti argannu. Maarkeetii kanatti warri naannoo sana jirrus warri as jirrus naannoo magaalaa Finfinnee keessa jirrus kanarraa fayyadamaa ta'uudhaaf maarkeetii isaa kana beekuun barbaachisaadha. Tireedii bunaa keessatti akkuma asitti tireedii bunaa keessa Oromoon jirachuudhaaf nama rakkisa. Akkuma Itoophiyaatti